Addunyaan tuni sobduudha. Har'a yoo qabaataa taate boru dhabaa taatee mul'atta. Har'a yoo harka qalleeyyii taate immoo boru argattee mul'atta. Fayyaate har'a yoo qabaatte boru sirraa fudhata. Har'a yoo nagayaan bulte boru du'uu malta. Kanaafuu abbootiin teenya galgala keenya nuu haa tolchuu ja'anii wanni kadhataniif tanaafii jechuudha. Qabeenya qabdu guututti yoo dhabdees lubbuun ni jiraatta. Fayyaa qaama keetii keessaa tokko yoo dhabdees jiraachuu malta. Rabbii gaditti doktoroonni sababa tahanii dhukkuboota qabdurraa bayyanachuu ni dandeessa. Namni kun Justin Bieber jedhama. Egaa dubbiin akkana ture. Daa'imummaa isaatiin qabeenyaa fi beekamtiillee horate. Hawaasa biratti beekamtii waan qabuuf namoonni kararratti suuraa waliin kaana ja'anii fi nuufarramii namoonni ja'aniin baay'achaa dhufe. Addunyaa hundarratti illee namoota afaan isaa hin beekne birattis fudhatama guddaa argate. Uummanni hojii isaatii fi isallee jaalatan. Miidiyaaleen hundinuu Justin Bieber jechuu eegale. Abbootii qabeenyaa jajjaboo birattis barbaadamuu eegale. Beeksisa waan garagaraa akka hojjetuuf jechuudha. Sirboonni isaatis jaalatamee xirrii namoota baay'eedhaa ta'e. Kanaanis beekamtii guddaa waan argateef badhaasota garagaraa harka isaa keessatti galfate. Dinqisiifattoota isaa birattis baay'ee jaalatamu jalqabe. Yeroo isa arkanii akka waan rabbiin samiidhaa bu'etti namuu isatti maramee isa dhungachuudhaaf gaada ture. Namoonni bakka inni koonsartii qopheessurratti argame hundinuu ni maraatee malee fayyaa hin fakkaatan. Namuu ni booyan, imimmaan lolaasan. Egaa akkana mucaanis bareedaadha. Akkasuma jaartii bareedduu ajaa'ibaa fuudhe. Bultiin inni jaare ammoo akka muuziqaadhaa hin taaneef humnaa ol walitti tahanii addaan bahan. Bultiin isaanii diigamte. Haraaraan inni duraan qabuu fi eega jaartii hiikee booda yaaddoon lama itti taatee mucaa bareedaa qacalee bifa gaarii qabu kana daaraa fakkeessite. Cinqatiin isatti baay'atte tunis bareedina fuula isaatii fi qabeenya isaallee daaraa goote. Fuulli bareedaan dubartiin irratti wal fixu sunis isa baqatee godaane. Baay'ee waan qallateef qofoon isaatis mudhiirraa hiikkatte. Jaartii isaatis ni hiike. Kanaa miti wanni guddaan arraan tana yeroo inni haala kana keessatti argamu dinqisiifattoonnii fi jaalattoonni isaa kan durii biratti argaman. Yeroo inni bareedu gaafa inni qabeenya gahaa qabu sanii namuu isa leellisaa, isaaf booyaa, isaaf maraataa ture. Arraan tana ammoo gama fuula miidiyaatiin suuraa isaa facaasanii kaanis itti qoflaa, kaanis qoosaa, kaanis diraamaadha filima jechaa ittiin taphachaa jiran. Kanaafuu galgala keenya rabbi nu haa bareechuun isiniin ja'a. Galatoomaa waan na dhageeffattaniif. Seenaan tun hedduu waan natti toltee fi baay'ee keenya ni jijjiirtii jeetiin isiniif qoodee galatoomaa ulfaadhaa isin jaalatamtoota.